Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo qophiin addaa keenya kanarraa kunoo dhiyaatee jira. Qophii addaa keenya kanarraatiin xiyyeeffannaa kanarratti taasifnee inshuraansii fayyaa hawaasaa kan ilaallatudha. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa mootummaan federaalaa labsii 1273 muraa 2014 baase hojiirra oolee jiru. Hojiirra oolmisaa ilaalchise hojiirra oolmisaatii maal fakkaata? Akkaataan faayidaarra ooluu isaatii hawaasni fayyadamaa maal jedha kanarratti yaada ijoo jedhu akkasumas immoo hanqinaaleen inshuraansiin fayyaa hawaasaa kun qabu maali gara fuula duraatti dhimma xiyyeeffannaa barbaadu maali kan jedhuun mariin gumii balal marsaa 27ffaadhaan irratti gaggeeffamee jira. Nutis egaa qophii keenya addaa kanaan marii gumii balal marsaa 27ffaa irratti xiyyeeffannee kan qindeessinedha qabannee kan isinii dhiyaanne nu faana tura. Dhimmi akka mareetti irratti xiyyeeffatamuu qabu jedhee yaadu tokko sagantaan kun bakka hundaatti akkamitti xiyyeeffannaa hooggansaa argachuu danda'a. Bakka xiyyeeffannaa hooggansa sagantaa kanaaf kennee waliin fakkaatu jechuudha. Akkamitti wal fakkeessinee fuunee hawaasa keenya yoo xiqqate miliyoona 7 irraa ta'an hundayyuu gara sagantaa kanaatti fiduu dandeenya kan jennu kanarratti maree keenya kana yoo ta'e gaariidha jechuun barbaada. Garaagartummaan Oromiyaa miseensaa godinaaf godina gidduu jiru magaalotaa magaalota gidduu jiru yoo xiqqate inni guddaan godinni Booranaa raawwii bara darbeen 90 irra jira jecha uwwisa xiqqaan immoo 40 irra jira. Kan akkamitti dhiphifna keessumaa amma bara kana isaan bara 2015 hojjetan dhibbaadha. Hambara darbee fi yeroo laallu garaagartummaan isaa fagoodha jecha 90 fi 40 gidduu jiru waan ta'eef kanadha. Labsiin akka carraa ta'e hojii kanaaf ba'e labsii lakkoofsa 12 muraa 1273 muraa 2014 mootummaa federaalaatiin qophaa'een gaafa laallu namni hunduu miseensa ta'uu akka qabudha. Sagantaa kana fedhiidhaa maal kan tun jedhin namni mindaan bulle informaal seektarii keessa kan jiru hundiyyuu miseensa ta'uu qabaadha. Yoo timnus yoo hawaasa keenya hubachiifnus sagantaan kun faayidaa guddaa waan qabuuf namni tokkollee namni boorsaa isaa keessaa baasee kaffalu jiraachuu hin qabu naannoo Oromiyaa keessatti. Except warra mindaan bulan irraa kana fi warri mindaan bulanis bira dhufu hojiirra oolchaa jira. Hojiirra ooluu akka qabu sagantaa kanatti himnee hawaasni keenya bal'aan kana hubatee sagantaa isaanii boqonnaa ta'e yaaddoo kan irraa kutu kana keessatti dhibbaa informaal seektarii keessa kan jiru miseensa taasisuu akka qabnu. Labsiin kunis mandaatarii akka ta'e sadarkaa hundaatti himnee hawaasa keenya gara kanaatti miseensa taasisuun barbaachisaadha. Mariin boordii inshuraansii fayyaaf dhaabbilee fayyaa komii hawaasi keenya kaasu keessumaa hooggansi keenya bulchaan godinaa bulchaan aanaa aangoon disentraalaayiz ta'eera jecha. Aangoon dhaabbilee fayyaa bulchuu labsii bara 1997 muraa 93 ba'e bulchaan godinaa hospitaala naannoo isaa akka inni bulchu bulchaan aanaa dhaabbata fayyaa akka bulchu uummata mariisisee koominiitii foromii geggeessee hanqinichi keessa jiru hanqina simannaa hanqina dhiyeessii qorichaa kana hiikuu akka qabu labsiidhaanis dambiidhaan aangoon kennameefii waan jiruuf dhimma kanarratti illee maree keenya kun irratti xiyyeeffatamee rakkoon hawaasa keenya inni kaasu handursee kaffale kun abbaa mirgaati. Utuu yaadda'in utuu hin sodaatin utuu hin rifatin adeemsa inni tajaajila fayyaa argachuu danda'u kanarratti illee boordiin sadarkaan jiru dhimma kana mariisisee rakkoo hawaasa keenyaaf komii hawaasa keenya dhaggeeffachuu qabu irratti marachuun xiyyeeffannaa addaa barbaada waan ta'eef kana ilaaluun gaarii ta'a. Tajaajilli inshuraansiin nu godhe anamma hagana jedhee himuufi natti ulfaata. Kan mataa kiyyarra ga'ellee hima dhibeerra baay'ee ture waggaa 2 fi gara ji'a 6 yookaan gara ji'a 5 natti fakkaata akka tilmaamaa ilaalutti dhibamaa ture dhibee hundee dhibamaa baay'ee na gargaaree homaan qabu haa ta'u malee guyyaa 3 keessatti dhibee kanaaf hin duuta jedhaniiti sa'a 73 keessatti yoo achirra lufee malee jedhanii kan hokkisu dhiigaa kan akka malee ta'e dhaabbanni inshuraansii gandaa irraa jalqabee haga aanaatitti baay'ee na tajaajilee gandarraa buufatarraa
haga gazaba qarshii gara 32 na tajaajile achumarraa aanarraa hospitaal aanarratti gara 30 gara 62 natti fakkaata akkasuma tajaajile akkasumaan godina deebee haga waggaa lamaa kana ji'a haganaa kana meeqa akka ta'ame haga 100 oli natti fakkaata gara 100 ol na fakkaata hagadhaa kana yaalamaa jira hagadhaa kana kinini nyaadhaa guyyaa dheengadaatu amma raajii nakaasanii maannoo asraawundii nakaasaniit guyyaa 19 akkasumarra jira ammas tajaajilli inni nuu godhe waan xiqqaa miti waan imimmaan bo'aa himani silaa ani nama karaa irra taa'ee kadhatu yookaan nama amma as hin jiraadhu miti amma akka na argitan kanaa miti akka muka akka quba kanaatti itti nama gugee jechuudha amma jiruuni fooyyeen mangistiin itti nu yaadee waan kana nuu godhe ana garuu anaafi biyyallee itti dhaga'ama namatti dhaga'ama garuu odoo waan hirdeetaa duubaatti namni tajaajila duuba mootummaan kun nu godhuu baate ani garuu du'ellee Finfinnee keessa qorichi dhabameeti warra qoricha kana gurguru hundarra deemamee eenyudhaan gallakkifame moobaayiliin gallakkifame qorichi kun eessatti argama jedhame biyya alaatti qorichi naa dhufee tan marfee takkitti birrii 10,000 waraannadhee marfee waraannadhee sani walumatti qabaa anan Phaawulositti tajaajilame kanani hospitaala Dakaatti gargaarame walitti qabaa gara 84 naa kaffalame kanaafuu ani fayyaa aanshuraansii kana achii gad deebi'ee akka aanaa aadaa wargaayetti maqaan koo ka'ee warratee bulchiisota gandaati irratti uummata wajjin fakkii godhanii nama mariisuudhaan iddoo bakka baay'eetti naniin akka aanshuraansii fayyaa kun uummanni bitatu godheera beetasaba kiyya wajjin har'a xerasii itti tajaajillaa baay'ee galatooma ani garuu gaafan gazzaba kana argadhee qotiyoon kiyya manaa dhume jedheetoo nan kadhadhaa ta'ee yaadu gaafan gazzaba kana argadhu dhibee san hunda fayyee keechi koona gammade mangistii kun jira hin jedhe namichi kana uume kun yaa eebbifamu jedhe namichi kana beektonni kana walitti dhufeetoo kana qindeessee akka qabeenyaan iyyeecha akka namaan qixxaatu godhe kun yaa eebbifamu jedhe har'allee yaa eebbifamu borullee yaa eebbifamu nuuf jiraadha galatooma. Ashuraansiin fayyaa tun isii qarshii xiqqoodhaan qarshii 410 kafallaa tajaajila bayii xiqqaadhaan bayii guddaa tajaajilamaa jirra jechuudha. Ani akka mataa kiyyaatti kaleen na dhukkubaa hedduun itti tajaajilamee ture bara 2004 eegale isii tana jechuudha. 2004 giseen eegalu hanga bara 2014 kanatti bayii xiqqoo saniin bayii guddoo baasnee itti tajaajilamaa jirru. Ani ashuraansiin fayyaa tun rabbii wajji lubbuu na baraartee jeetiin fudhadha. Silaa haadha abbaan kiyyalleen akka ashuraansii kanaan na cinaan dhaabbatan. Haadha abbaa kiyyaan jaakar tokkoon haadha abbaa uummata bal'aati ashuraansiin. Kana nuti fayyadamtoonni ashuraansii kun ani immoo akka nama tokkootti akka dhuunfaatti waan isin tun na tajaajiltee ani buufatarraa gara aanaatti riiver na godhaniitiin aanaa kiyyarraa illee karaa hospitaala Dirree Dhawaa deemeetiin ture ashuraansumaan. Kanaaf wanni san silaa gara maallaqaa herregaa deebine hanga aanaatti kan wallaanameen sanuu 16,000 ta'a jechuudha hanga godina akkaniin deemisan. 16,000 san yoonii fi harkaa qabaanne malee yoo qarshii san harkaan qabaanne silaa du'aan saaxilamnee jirra jechuudha. Rabbi wajjin ashuraansiin nu tajaajilaa jirti lubbuu nu baraarte jeetiin fudhadha. Haa ta'u malee amma hawaasni ashuraansii faayidaa ashuraansii hubatee jira jechuudha. Akka godina Argee Bahaatti godinoota aanan akka paayileetitti keessatti eegale bara 2003 keessatti eegale keessaa tokko Dadar irratti eegalle achirraa kaanee hanga ammaatti imalli deemaa turre imala salphaa miti jechuudha. Keessattuu jalqaba irratti wanni ifatti beekamuu qabu bara 2003 yogguu eegallu akkaatummaan itti eegalamee fi akkaataan itti hubatame
rakkoo hammaataa qaba ture. Maaliif hubannaan guutuun hooggansiis ittiin qabu ture. Hawaasa sanirra dhaabbatanii qopheessuu irratti rakkoo ture. Haa ta'u malee chaalenjiin sun yoo xiqqaate waggaa 3-4 tokkoof qormaata guddaa ture. Sarraas dabaree parsantaan irra tulillee parsantaa 3 ture. Yoo xiqqaate waggaa 6-7 parsantaa 15 gaditti deemaa turre. Haa ta'u malee boodarra dhimmichi tarsiimoo milkaa'aa ta'uu isaatirraa kan ka'e hooggansi sirriitti akka hubatu gochuurraa haala gaariidhaan sadarkaa amma irra geenye kanarra geenye jirra jechuudha. Wanni sirriitti hubatamuu qabu akka godina keenyatti argeen bahaa haalli jireenya hawaasatii fi uumamni isaa uumamaanuu uumama gamtaati. Gamtaadhaan kan jiraatu kophaa jiraachuun fedhu. Bira dabree immoo aadaanis aadaa wal gargaarsaa aadaa wal bira dhaabbachuu qaba. Isiin tun xiqqoo hanqinni isin amma nu akka nu dabalamu barbaannu qoricha. Akkuma aanaa keenyaatii fi hanga godinaatti illee akkuma guutuu biyyaattis na fakkaata dawaan tun hanqina qorichaatiin nu jira jechuudha. Hanqina qorichaa sana amma hawaasni ashuraansii kana hubatee yoo ashuraansii naaf hojii hawaasni harkaanuuf itti naman dhiisu. Ani imma bobbaan qabaa kanarratti imma ka'iin as jiru kana halkan eddaatiin as bulee bobbaa san ashuraansiin tun ummanni guutuun fidaniiti kaa achitti imma karaa eksteeshinii dawwallaa risiititti ciraa jechuun jiru jechuudha. Ummanni baasii xiqqoodhaan bayii guddoo itti fayyadama waan ta'eef yooniif ashuraansiin tun dhaabbatte taa'e mootummaan haa galatoomu mootummaan fuula duraafillee waan guddaa nutti yaade amma fuula duraafillee kaafe nutti yaada ani hawaasni namaa hundi san jeetiin fudhadha. Haadha abbaa caalaa waaqayyoo cinaa dhaabbatee ashuraansiin lubbuu nu baraarte jee waan hin fudhadhuuf baay'ee galatooma. Dhiyeessi naannoo sanii wal qabatu qorichaanis wal qabatee wanni sirriitti hubatamuu qabu nuti akka godina Harargee Bahaatti yoo xiqqaate buufata 121 qabna. Hospitaala 8 qabna. Dhiyeessi naannoo san jiru dhiyeessi hanqinni sun hanqinuma dhugaati moo hanqina namtolchee yookiin hojmaatatu keessa jira kan jedhu qorannaa geggeessine jechuudha. Qorannaa geggeessine saniin yogguu laallu keessattuu garee 6 kan miseensa 29 qabu buufata 121 irratti hospitaala 8 irratti geggeessine gabbuunee qorannaa cimaa geggeessine. Qorannaa geggeessine san keessatti dhimmoonni hojmaatan sirrachuu qabus keessattuu naannoo san irratti dhimma qabiinsa dawaatiin wal qabatee koreen DTC yookiin immoo koreen dhiyeessii fi hordoffii dawaa dhaabbilee fayyaa keessa jiran qixa sirriitiin akka hojiirra hojii isaanii qixa sirriitiin akka bahan boordiin buufataalee fayyaa hospitaalota fayyaa naannoo kanarratti akka hojjetan hojii bal'aa hojjennee sanbooda irratti jijjiiramni naannoo san irratti dhufes duudeebin hawaasa biraa dhufaa jirus gaarii ta'uu isaati akka agarre. Maaliif haaluma dhiyeessituu akkaataa barbaadamuun yeroo barbaadamu keessatti gaafachuu irratti hanqinni akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Gaafachuu irratti gaaffiin akka jiru gaaffiin sun akka cufamu goone. Kan biraa wanni guddaan naannoo kanarratti hojjenne dhimmoota dhiyeessii qorichaatiin wal qabatu kan idileetiin alatti koominitii faarmaasii yookiin immoo faarmaasiin hawaasaa bal'inaan akka banamu goone jechuudha. Kanas yogguu laallu akka naannootti kootan nuu kenname 4 ture. Nuti garuu bal'ina dhaabbilee fayyaa keenya jiruu fi uwwisa inshuraansii fayyaa godina keenya irra jiruun 17 akka banamu. Carraa kanaanis biiroo keenya hedduu galatoonfachuu barbaanna. Maaliif haala addaatiin Dr. Mangistuu dhaynee yogguu gaafan godina Harargee Bahaa uwwisa inshuraansii fayyaa jiruu fi haala jiru jiddu gala godhamee haa kennamuu fi kallattii ijoon 17 tajaajila akka kennamu godhame jechuudha. Naannoo sirriitti amma fiidbaakiin jiruu fi haalli jiru hanqinni akka waliigalaatti dhiyeessii qorichaatiin jiru haa jiraatu malee uwwinsa naannoo san jiruu fi oowwinsa naannoo san jiru amma nurraa tasgabbeessee jira. Kanaaf wanni guddaan tokko naannoo kanarratti akka sirratu kan goone ta'uu isaati. Kan biraa wanni guddaan hubatamuu qabu kan hudhaa guddaa nutti tahee ture naannoo dhaabbilee fayyaa dhuunfati. Wanni hubatamuu qabu. Naannoo dhaabbilee fayyaa dhuunfaa irratti sirna deeggarsaa fi hordoffii naannoo san jiru. Ispeeshaalii dhaabbileen dhuunfaa yoo sirriitti irratti hin hojjetin faallaa inshuraansii fayyaa deemuu danda'an. Kanarraa kaka'e keessattuu warri seeraan ala warroota seeraan alaa irratti hojii addaati tarkaanfii addaati akka fudhan. Yoo xiqqaate dhaabbilee fayyaa dhuunfaa seeraan alaa 231 irratti tarkaanfii fudhan. Inshuraansiin maal akka fayyadu tokkoon isaa uummanni sirriitti hubatee jira. Uummata qofaaf inti hooggansi
Amma inni guddaan maalidha? Iccitiin isaa duraan hoggansa yookaan immoo warra fayyaatii galchuu yookaan immoo hoggansaa galchuu waan akkasitti ture. Ammatti immoo eenyu tajaajilamaa waan jedhu hawaasa yoo jennu hawaasni bal'aa nu hundi keenya hawaasaaf dhaabbanne waan ta'eef hawaasa bal'aa qabnu kana akkamitti tajaajillaa waan jedhu san gadi buunee gandatti kuni ka hoggansaati yookaan immoo kan qaama biraati osoo hin ta'in ka walii keenyaati waan jedhamu saniin hojjetaan gandarra gad jiru hunduu karoora inshuraansii raawwii inshuraansii rakkoo isaa waliin tokkoon isaa kan yeroo ammaa kana itti beekee abbummaan abboomee inshuraansiin kun tajaajila guddaa kennuu akka danda'u kan sirriitti hubatan ta'uu isaati. Keessattuu ani dhugaa dubbachuuf inshuraansii fayyaa kan amma akka aanaa keenyaatti gara 200,000 namni fayyadame odoo jedhamee namni namanu. Nuyi garuu baay'ee xaarii bara hin gaddaa xaarii kaifajuu dandeenya. Nama fayyadame san namoota mormuu danda'an yookaan immoo inshuraansii tajaajila hin kennu osoo hin ta'in guutumaan guututti kan qarshii 30,000, 20,000, 10,000 odoo guurree salphaa miti. Dhugaa dubbachuuf. Odoo inshuraansii fayyaa kun amma haa dhaabbatu jedhamee odoo qaamni jedhame uummanni garagaree dhufa malee an dhugaa dubbachuuf inshuraansii fayyaa uummata keenyaaf yookaan immoo eenyuuf hobiidhaa waan jedhu san sirriitti nuufillee keessattuu ani wanni galateeffachuu qaban naannoos ta'ee godinas ta'ee keessattuu warra aanaa keenyaatitti akkamitti akka hojjechaa turre inshuraansii kan waan salphaan waan keessaa baane iftoomina barbaada himuu barbaada dhageessisuu barbaada tajaajila barbaada kana yoo sirreessine eenyullee inshuraansii fayyaa mana dhaqee yoo fudhanne mana dhufanii nu barbaadaa jiru yeroo ammaa kana kanaaf inshuraansii fayyaa guutumaan guututti bara baranaa kana milkaa'inni iccitii isaanii akka dura isiniin jedhe kana hoggansi hunduu afaan tokko dubban gandaa ka'ee haga aanaa yoo afaan tokko dubbatan tajaajilli kun tajaajila kooti yoo jedhanii akkasitti deeman wanni galmaan hin geenye hin jiru waan ta'eef inshuraansii kana ammallee komiin jiru qoricha immoo furree jira mana qoricha hawaasaa moodela hawaasaa hospitaalillee banaa ta'e aanaanillee barannee istookaawwatii yoo qabaatan kan buufataati irratti barreessuu danda'u kan hospitaala irratti barreessuu danda'u kanaaf karaa kanaan komii qorichaa wal qabatee karaa kanaan akka furamus koreen boordii dura kaa'aa tures gizee tokko naannoodhaaf yookaan aanaadhaaf godinaa galchuu osoo hin ta'in falli nu bobaa jira. Bulchaan aanaa abbummaan qabatee boordii hooggana waan ta'eef rakkoo inshuraansii fayyaa yookaan immoo kenna tajaajila rakkoo qabu san karaa kanaan hubatee achumatti akka aanaa keenyatti bulchaan aanaa keenya rakkoo hawaasaa kaasu yookaan rakkoo gara fayyaatiif kaasu guutumaan guutuutti isa deebisa. Barkum lamaaf jaa jalqabee aana tokko irra jalqabee barkum lamaaf 13tti aanaalee qabnuu fi magaala qabnu hundaayyuu kan walii geennee hundi isaatu keeber goonee jiru. Kanaaf yeroo sanitti chaalenjiin adda addaa turuuti. Haa ta'u amma immoo akkuma waan barreeffama mariif ta'u irratti haa ture akka godina keenyaatti persentii 100 dhaqqabnee jirra jechuudha. Barkum lamaaf 15tu persentii 100 dhaqqabnee xumurree keessa baatee jirra jechuudha. Amma waa'ee orannaa maaliin wal qabatee jiru kaasan jiru jechuudha. Kanaaf nu xumurree jirra. Kan callaaniti puuliingillee akka godina keenyaatti 65-35 sun odoo hin ta'inu persentii 100 puul goonee jirra jechuudha. Sadarkaa godinaatti puul goonee bifa kanaan deemaa jirra. Keessumatti puuliingii kanaan wal qabatee uummata horsiisee bulaatti baay'ee fayyada. Maaliif uummata horsiisee bulaan sosocho'a horii qaba horii isa qabatee godaana. Yoo isilaa aana tokko calla irratti kadaan geeffamu ta'e aanum sun keessa tajaajila argatu malee dhaabbilee fayyaa godina kee jiran hunda keessatti argachuu hin danda'u jechuudha. Garuu sadarkaa godinaa puul godhamuun fakkeenyumaaf yoo aana dirree irraati horii isa qabatee aana biraa aanaa reerootti godaan achitti tajaajilamuu hin danda'a jechuudha. Tajaajilamuu hin danda'a waan ta'eef puulingiin keessumatti uummata horsiisee bulaatti baay'ee fayyada ka jedhu kaasuu barbaada. Ani iccitiin milkaa'inni keenya maalidha waan jechuun waan gabaabduu kaasa tokko qindoominni gubbaarraa biiroo fayyaa oromiyaa irraa kaasee tajaajila inshuraansii fayyaa deeggarsi nuu taasisu damee shaashmannee irraa akkasumas koree qindeessituu keenya ka godina irraa kaasee uummata bal'aatti waan qindoofneef ka kana milkaa'uu dandeenye jechuudha. Kan callaa odoo ta'inu kutannoon hoggansi siyaasaa qabus baay'ee murteessaadha jechuudha. Inshuraansii fayyaa hawaasaa
ni beekama equity maintain godhaa jechaadha. Kun immoo WHO standardiya. Equitiin bakka hin jirretti fayyaa lafa qabsiisuu hin dandeenyu. Hiyyeessis sababii maallaqa hin qabneef hin du'u hin rakkatu gara raafama dinagdeetiin seenu haa ta'uti abbaa wal qixxeessaadha jechuudha barbaadetanii. Hiyyeessis hin yaalama sooressis hin yaalama. Namni baay'isoo dinagdee anis hin du'a lubbuu anis hin du'a. Akkuma abbaan koo dura kaasan osoo 84,000 dhaabbata inshuraansii fayyaa hawaasaa aanaa adaa bargaarraa kaffalamuufii baate sangaa 2-3 qabu sanan gurguraa yaa'u deemee du'eeraa jechaadha namichi kun maaliif ijoollee isaa barsiifachuu hin danda'u maatii isaa akka jiraatan gochuu hin danda'u waan ta'eetiif. Kanaatiifanii baay'ee akka fayyada kana bichaas miti baay'isoo namoonni as fiduu hin dandeenyu malee 100 120 kan fayyadame godina Shawaa Lixaa keessa jira jechaadha. Hamma kaffallutu murtaa'aadha malee hammi fayyadamnu murtaa'aa miti. Maallaqni jiraannaan waa'ee noot miiliyoona 2 fayyadamuu danda'a miiliyoona 3 fayyadamuu danda'a. Hamma nuuni kaffallutu murtaa'aadha malee 200 ga'ee aabaddu 300 ga'ee aabaddu miiliyoona 1 ga'ee aabaddu iddootti ijaamuun jiru jecha. Kanaaf kun baay'isoo carra qabeessa ta'uu keenya. Birrii 410 kaffallaa maatii 5 caalaa hin danda'amu iddootti ijaamee jiru. Biyyoota kaan beektu biyyoota Afrikaas haa ta'u asuma biyya keenya keessas maatiin yeroo dabalaa deemu wanni dabalamuu jira. Akka naannoo keenyaatti garuu maatii 20 isaa qabaatu 15 isaa qabaatu birrii 410 kaffallaa waggaa guutuu ni tajaajilama jechaadha. Kanaaf nam secured fayyaatiin secured taanaan akkuma abbaan koo jedhan namni waa itti yaalamuu qaba taanaan dhibeen irree yaa'u hamma tokko akka isa hin miine wanni namatti agarsiisu. Jalqabni tokko hawaasa irratti hubannoo laanna. Lammaffaan immoo the responsibility of health facility ga'een dhaabbilee fayyaa maal kan jennu leenjii laanna jechuudha. Aanaan alatti akkasitti ilaachaa dhumu. Asillees maneejimentii mana sanaatiif dhaabbileen fayyaa hawaasni yeroo gurmaa'ee gara keessa isaanii dhufu akkamittiin kennuu akka qaban ga'een isaanii maal akka ta'e simannaan kun akka fooyya'uuf yeroo hojii kana hojjennu hojii akkasii hojii hubannoo uumuu sappilaay saayidii irrattis dimaandii saayidii irrattis hojii hojjechaas geenyee jirra. Egaa inshuraansiin akkuma beekamu biyyoo tokko faaktirii peementii waan hundumaa sababa inshuraansii fayyaa taaneen irra arganna jedhamee yaadamuu qabu jechuudha sinaaroo biyyaa keessaas. Dhaabbanni fayyaa tokko essential drug qorichoota baay'ee barbaachisaa ta'an aayitemii 12-16tti qabachuu qabaa jedha akka supply chain principle jechuudha. Malee 100% dhiyeessii qorichaadhaan biyya Afrikaan furtees hin jiru. Waan keenya immoo sirriyyuu inisheetiivii haaraa community pharmacy qabannee deemne kanaan rakkoo furuudha. Garuu dhiyeessii ijool qabatee foreign currency waa baay'ee qaba malee rakkoon kun jira. Biiroon keenya garuu kana hiikuudhaaf baay'ee hojjechaa akka jiru ta'uusaa beeknee hawaasa keenya yeroo miseensa gonus hubachiisaatti galuun gaariidha. Lammaffaan maneejimentii isaa bulchiinsi faayinaansii isaa faayinaansiin sadarkaan jiru biiroon faayinaansii sadarkaan jiru odiitii mana isaa waggaatti odiitii akka godhu qajeelfama faayinaansii keenya irra jira jechaadha. Akkuma maallaqa mootummaa kamiyyuu to'atamu akkuma maallaqa mootummaa kamiyyuu odii ta'a malee sababa inshuraansii ta'e qisaasa maddaa waan adda ta'u hin jiru. Amma fakkeenyaaf bara kana bara 2014 garri 86 odiitii godhanii odiit faayindingii nu erganiiru tarkaanfiin fudhatamees deebi'amaa jira waan ta'eef maallaqni uummataa kun akkuma maallaqa mootummaatti eegamaa jiru ta'uusaa hawaasi keenya Oromiyaa jiru akka hubachuun barbaada. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa waa lama jijjiira. Aadaa wal gargaarsaa ammayyeessee jira maaliin waan tokko gaariidha. Jalqaba irratti kan inni jijjiiru sirna kafaltii keenya jijjiira jechaadha. Sirni kafaltii keenya dursee kafaluudhaan itti fayyadama. Badaan dhibee ta'uusaa qofa odoo hin ta'in karoora malee dhufuusaati. Daandii irratti kan argitan kun tokko abbaa qabeenyaa kan ture kaleensaa hojjechuu dhabeetoo kaleessaa dhiqsiisuudhaaf maallaqa hamma kamuu odoo qabaattanii keessaa ba'uun ulfaataadha. Abbootii qabeenyaa baay'ee beekna. Kaleen isaanii hojjechuu dhabuudhaan kaleen lamaan feel gochuu isaatiin maallaqni kan sassaabamaafii jiru. Kanaaf sirni inshuraansii fayyaa hawaasaa maal godhaa? Durseet kafaltii walitti qaba. Yeroo namni rakkatu maallaqa dhaabbii isaan gurguru liqii keessan galu rakkoon biraa keessan galu jechaadha. Jalqaba irratti kan dhufu kanaa kan jedhu kaasuun barbaada jechaadha. Kanan biraa akkuma duratti kaasaa ture dhaabbilee fayyaatiifis dursanii maallaqa isaan barbaachisu kan argachuudhaan gara fuulduraatti sirna kafaltii keenyaa ilaalaa deemna. Ammaaf erga namni fayyadamee booda dhaabbilee fayyaatii kafalla. Kana booda garuu maal goona? In sassaabna taanaan dursinee dhaabbilee fayyaa keenyaa kennineetoo
dhaabbileen fayyaa keenya hanqinaalee dhiyeessii isaan qaban dursanii akka guuttatan goonaa jechaadha. Erga namni komatee deemee rakkoo jiru hiikuudhaaf tattaafachuu odoo hin ta'in dhaabbilee fayyaatiif maallaqicha dursanii kennanii dhaabbileen fayyaa sadarkaa sanitti qophaa'anii rakkoo qaban guuttatanii akka maamila keenyaan eeguu danda'an gochuu irratti hojjenna waan ta'eef kana ni jijjiiraa kan jedhu kaasuun barbaada. Maallaqni amma kaffalamaa jiru akkuma abbootiin keenya sirriitti kaasaa turan, fayyadamtoonni keenya sirriitti kaasaa turan, qoricha garaachaa hin beektu moti baay'een keessan. Qoricha garaachaa jechuun bitaaf mirgatti kan gurguramaa oolu. Qoricha garaachaa yeroo tokko bitatanii galuudhaaf birrii 410 oli. Nyaata asuma mooraa kanatti fayyadamnee baanuun garaachi nutti ka'uu danda'a. Isuma bitatanii galuudhaaf birrii 410 oli. Namni 100,000 lakkaa'amu dhaabbilee fayyaatitti dhufee, namni miiliyoonaan lakkaa'amu dhaabbilee fayyaa keenya waliigalaatitti dhufee fayyadamee qorichi dhabame waggaa jedhamu dhugaadha, qorichi dhabamuu danda'a. Alaa binnee waggaa jedhamu dhugaadha, alaa bituun hin danda'ama. Uummanni keenya aga tokko akka nu obsu, lammata immoo akka nu dhaggeeffatu gaafachuu barbaada. Aga tokko akka nu obsu waggaan jedhu rakkoon keenya hundaa bal'ina isaatirraa kan ka'e yeroo tokkotti hiikkachuu dhiisuu danda'a. Harka caalaa kan jiru garuu rakkoon isaa hiikkachaa jiraachuu isaa asuma keessa isa dhagaa turree jirra. Deeggarsaanis waggaa gadi bu'uun argaa turree jirra. Itti fayyadamni dhaabbilee fayyaa keenya dachaa 4 guddate waggaa jennu salphaa moti. Dachaa 4 komiin hin jira garuu abdiin kutatu uummanni keenya. Fallan biraattis hin jiru waan ta'eef gara dhaabbilee fayyaa keenya dhufee fayyadamaa jira waan ta'eef kanarratti waan ani kaasuu barbaadu jalqaba irratti dhimmi dhiyeessii qorichaa furtuu argachuu kan danda'u kan hiikoo argachuu kan danda'u kan fala dhumaa argachuu kan danda'u biyya keessatti qoricha oomishuu jalqaba. Dhuma irratti kan jechuu barbaadu guyyoottan hafan kana keessatti waa 2-3 irratti xiyyeeffannee odoo hojjennee gaariidha. Tokkoffaa iddoo rakkoon nageenyaa jiru kanatti uummanni keenya bilisa ta'ee dhufee miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uudhaaf rakkoon nu qunnamaa jira. Garuu hundi keenya iyyuu beekuu kan qabnu, uummannis beekuu kan qabu, yeroon horannaa miseensaa kun yeroodhaan daangaadha waan ta'eef yeroo hafe kana keessatti bu'aa inni fidaa jiru kana ilaaluudhaan dhiibbaa inni fiduu danda'u isaan madaaluudhaan inshuraansii fayyaa hawaasaatiif haala mijataa uumuudhaan horannaa miseensa inshuraansii fayyaa keenya cimsuu xumuruun nurraa eegamaa kan jedhu kaasuun barbaada jechaadha. Lammata bajeta harka qalleeyyii qabachuudha. Bajanni harka qalleeyyiidhaaf murteessaa ta'e yeroo ammaa hanqina bajetaatirraa kan ka'e gara biraatitti namni jijjiiree itti fayyadamuu danda'a. Sodaa akkasii qaba. Harka qalleeyyiidhaaf qabamee jira. Harka qalleeyyiidhaaf ooluu qaba jechaadha. Iddoon qabamnetti immoo yeroon jijjiirraa bajetaa gahaa jira waan ta'eef yeroo jijjiirraa bajetaa kanatti hanqinaalee jiran san laalaniitoo harka qalleeyyiidhaaf bajeta gahaa qabuun baay'ee murteessaa ta'a kan jedhu kaasuun barbaada. Sadaffaa irratti kanan kaasuu barbaadu kenna tajaajilaa keenya. Rakkoo kenna tajaajilaa wajjin wal qabatee jiru. Inshuraansiin fayyaa hawaasaa ofii isaatii qulqullina kenna tajaajilaa fooyyessaa jenneeti kan qabannee jiru. Waa hundi guutamee odoo hin ta'in gara fuulduraatitti. Garuu arteefishaal immoo kan ta'e hin jira jechaadha. Itti fayyadamee kenna tajaajilaa dabalee waggaa jennu ogeessa fayyaati irratti dhiibbaa akka fiduu danda'u beekuu qabna jechaadha. Beekamaadha. Ogeessa fayyaa qaxaruu qabna. Qoricha barbaachisaadha jedhamu san aga tokko bituu, tumsuu, deeggaruu nurraa eegama. Dabalataanis immoo ekspeekteeshinii uummata keenyaa sirriitti ilaaluudha. Waa hundi yeroo tokkotti isinii guutama jedhamee nama goyyoomsee kan fidoo jiraate dhaabbatee of ilaaluudha. Maaliif hawaasatti waanuma gaggaarii itti himnee gurra isaa abdiidhaan akka nu eegu goone gaafa dhaabbilee fayyaa dhaqu mufatee galataanan namni biraan deebi'ee hin dhufu. Kanaaf ekspeekteeshinii uummata keenyaa yookaan uummanni keenya maal eeguu akka qabu haqa jiru uummatatti himuu, uummata amansiisuu. Kanarratti hojjechuu dandeenya kenni tajaajila keenyatis ni ammayyaa kan jedhu kaasuun barbaada. Waliigala wabii uummata keenyatii kan jedhu qabatamaadhaan argaa jirra. Biyya utubaa jirra. Miseensota biyyi qabdu keessaa parsantaa 50 kan ta'u
baay'ee turree eegalle saffisa guddaadhaan deemaa jirra waan ta'eef kun abdii guddaa nutti horee jira. Kun hojii hunda keessaniiti. Kun hubannaa uummata keenyati. Kabajamoo pirezidaantiin keenya yeroo hunda waggaa dubbatan sirna cimaa ijaarraa jedhan. Sirna cimaa seektara fayyaa keessatti ijaaruu barbaanna taanaan filannoon hambiraan jiru inshuraansii fayyaa hawaasaa keenya lafa qabsiisudha. Maaliif faayinaansiidha ofiisaati. Kun ofiisaati faayinaansiidha. Faayinaansii malee homaa raawwachuu hin danda'amu. Sirni faayinaansii seektara fayyaa inshuraansii fayyaa hawaasaati. Gara fuulduraatitti asumaan odeeffannoon isinii kennuu barbaadu. The missing middle kan jedhu jira. Missing middle jechuun gidduutti kan hafe jechaadha. Hojjetaan mootummaa missing middle san keessatti kufaa jira. Mindaan inni argatu hin beekama. Ammam akka ta'e hin beekama. Kenni tajaajilaa akkamitti akka dabalaa deemaa jiru hin beekama. Kanaaf hojjetaa mootummaa qofa odoo hin ta'in qaxaramaan peeroolii irra jiru social health insurance kan jedhu kan inshuraansii fayyaa hawaasummaa bara dhufurraa jalqabee hojiitti kan galu waan ta'eef kanaafis qophaa'ina godhaa deemuun baay'ee murteessaadha kan jedhu kaasuun barbaada. Qophiin addaa keenyaa marii gumii balal marsaa 27ffaa inshuraansii fayyaa hawaasaa ilaalchisuudhaan akkaataa fayyadama isaatiif hanqinaalee jiranii fi wantooti cimina jiranii irratti xiyyeeffannee kan isinii qindeessine kan ammammaatti daawwattan ture. Daawwattoota keenya kabajamoo qophiin addaa keenya kanarraas kanumaan xumuramee jira. Nagaadhaan nu tura.